akkana baaneetiin dhufaasee jechuudha rasaasa. Rasaasan hin dhukaaftu jennaan ni dhukaafte. Achi akkana gatisiineetiin dhufaasee rasaasa. Amma yeroo kanatti ani qiyaafadhee sin dhukaafne jechuudha. Rabbiin kan na baraaru isaadha. Qiyaafadhee sin dhukaasne dhukaasuu koo malee qiyaafadhee sin dhukaasne jechuudha. Silaa qiyaafadhee dhukaasee har'a inni sin jiru anis carraa kana argadhu ture jechuu barbaadeeti. Amma eeggasanii rasaasa shammoo akkasitti dhukaase. Eeggasanii fiigaa dhufan abbootiin buttaa abbootiin muraasa fiigaa dhufan. Mana jeesin naan jedhe raffisaan. Jaallan ani xiyyaaf natti hin hafne dhukaaseen jira. Carraa isaatii rabbiitti isa baasee baga rabbi isa baasee jedheen jechuudha. Akkuma kanaan jedhee deebiseef. Wanni isaan olitti na baasan waan tana jedhee fi ilaalicha miseensaa waraana wanti kunii waan jedhamurraan ol na baasan jechuudha. Mana hidhaatti ol na baasanii sa'a 11 akka habashaatti na baasan booda deebisanii. Isaanumaatu dhufee maan ajjeesinii maaltu ajjeesuu si dhorkee yeroo khiloomaatti leenjitu bireeniidhaan akkuma birgeediittu sadarkaa tokkoffaatti kan ilaalamaa ture sihii bireenii dhukaasaa bireeniiti jedhamteeti. Qiyaafattee ajjeesuu qiyaafattee dhukaasuu hin wallaallee beekaan ofirraa baasa gootee kanaaf sirrii miti akkasittiin deebine wanni akkanaati. Luuyinummaatu akkanas godhaa luuyinaati. Oromoon luuyina hin qabdu maaf luuyina taate. Jijjiirama wanti ja'an jalqabumaa nutu dhugaa seehee itti amane malee namichi wayyaan inni kijibti jenna addunyaa kanarratti qaamni kijibaan beekamu wayyaanedha. Wayyaanummaan sunu nama kanarraa kijiba fudhattee jeetii yaada. Akkamitti yoo jette namni kuni kijiba barbaadumaa hunda ni sin saalfatuusi. Marja wanta dhugaa inni godhu mootummaan kuni miiliyoona 25 waraana adda bilisummaa Oromooti ramadee jira. Maallaqa kana hoogganoota yookaan shanee gumii qofaatu dhimmarra oolfatee jira. Fakkeenyaaf jedhe abbaa caalaa Afrikaa kibbaatti hoteela Naqamtee banatee jira. Bultuun biyyoo Dubaayitti hoteela Dabbaal jedhamu banatee jira. Kana waraanatti himaa jedhe dhugatti waan booda dhagamu wanti if dhoysan hin jiruumi. Kana dura dhaabbadheetiin akkuma inni jeetti waraanatti hima. Akkuma inni jeetti waan si ajaa'ibsiisa. Kana bira dabree Al-Shabaab keessatti kutaa waraanaa tokko ka if danda'e ka hidhannoo hidhate kan namoonni isaan hoogganu Afgaanistaanii fi Paakistaan keessatti leenjifaman achi keessatti ijaarree hidhachiifnee qabna jedhe. Amma gaa yeroo kana abdataa waan addunyaa irraa quban qabu jeeti yeroon inni waan kana natti himu. Yerooniin anis waan kana himu. Amma telefooniinis na harka ga'e. Telefoonaanis addunyaas wal qunnamne fakkeenyaaf Jabuutumaa fi Yamanii fi kana hunda wal qunnamne. Amma Somaaliyaatti nama qunnamu mini. Wanti kun hundinuu kijiba. Zooniilee deebifne ijaarre jee inni gurraan nu banaa ture kijiba. Saboo namni kun wayyaanummaan guddoon sunu kijiba kamaaluma kanarraa fudhatti jenna. Sababa kanaan wanti guddoon ani ammanatti dhagamtu ani silaa amma umriinis nama deemu. Dhugumatti uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo irratti ji'oota hanga sana daba guddaan hojjedhe. Dabaan hojjedhe kana gaafatamaa sinan fudhadha dhiifamaas uummata Oromoon hin gaafadha. Tole kan biraamee balaaleffannoon isaan dhaaba kanarratti qabani akkuma isaan egaa akka isaan jedhanitti shanee jedhu. Miseensa hooggana qofa iyyuu osoo hin taane miseensuma dhaabaa isaan dura tureeyyuu irratti jibbaa guddaa qabu jetteetta. Maali wanni isaan himatan wanni isaan jedhanii balaaleffatan sababni maali wanni jibbamuuf dhaabi kun hoogganni dhaaba kana wanni jibbamuuf humna sanattis ni himu miti amma humna sanattis hammeenya dhaaba kana itti himu maal faadha wanni isaan humna sana barsiisan wanni isaan ittiin balaaleffatan. Kana
waan kana jettee beekuu hin dandeessu. Imaammatuma wayyaaneen achi dhaaba kana ittiin jibbitu. Imaammata san yoo ta'een alatti wanti biraa kan isaan jibbanii hin jiru. Kana waanuma shaneetii fi waanuma adda bilisummaa Oromootu nama beekuu miti ergamuma wayyaanee sana raawwachuuf nama dhufe malee wanti inni jibbuuf waan wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo jibbituuf jibba gabaabatte kanuma. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo kan murna kana jalatti ukkaanfamee gidiraa hamaan kun irra gahaa ture sun guutummaatti haala sana keessaa baafamee dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo jalatti deebi'ee jira. Kamaal Galchuu fakkaattonni isaa muraasni kan kaleessa maqaa jijjiiramaatiin gochaalee hammeenyaaf diigmaa kana hunda qabsoo bilisummaa Oromoo irraan gahan garuu har'allee adeemsa diinummaa isaanii daran ifatti baafatanii kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo ganuu fi seenaa uummata Oromoollee haaluudhaan xaxatanii mooraa diinota Oromootti galanii jiru. ሌላ ደግሞ በቅኝ ግዛት ተይዘናል ለሚለው ጥያቄ መነሻ እንዲሆን የሚደረጉ ማዕድ ልቦለዶች እንዳሉ ይሰማኛል። በቃ ማለት አሁን እኮ ያ ለምሳሌ በአርሲ ተደረገ የተባለው ጭፍጨፋ በዛ ውስጥም ከወሰድክ ምናልባት የኔ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ከአርሲ ውስጥም በዛ ዘር መንዘር ሲቆጠር ያለፈው ተዋት ምን ላድርግ ነው አሁን ከማል Galchuu biratti har'aan tana seenaan gabrummaa uummata Oromoo asoosama namni gaaffii siyaasaa ittiin mi'eeffachuuf tolche malee dubbii amansiisaa miti. Seenaan harka muraa fi harma muraa aannoleetis Kamaal Galchuutiif humaayyuu miti. Jijjiiramni kaleessa maqaa dhahatame hoo gaaffii bilisummaa Oromoo kan lubbuun gootota Oromoo kumootaan irratti wareegame gaaffii tokkummaa fi olaantummaa Itoophiyummaa jalatti galchuuf ture. ኢትዮጵያ ለሉዓላዊነትና በኢትዮጵያ ጥላ ስር እንታገላለን ባዮች ነን። ከዛም በዛ እምነት ካላቸው ድርጅቶች ጋር እንሰራለን በማለት ነው ወደዚህ